Ani baadiyyaa kana ture. Wallahi waan deemaa ture tokkocha agarre subhaana hayyullaa yamuut. Amma namni viidiyoodhaan meseenjara irratti erga. Ani waan naagaluu dide tokko dhugaa dubbannee qabrii seenna. Ambaasiin jechuun mootummaa Itoophiyaa jechuudha. Ambaasii jechuun safaaraa jechuun dawlaa Itoophiyaa ta biyya santi keessa teetu jechuudha. Hawaasa isiitiif. Ani maal dalaydi ambaasiin riyaattuun naagaluu didde ana. Ambaasiin riyaattuun maal dalaydi waggaa kana mara kan namni wal qalu, kan namni wal ajjeesu. Kan waan tokko gadi baatee yeroo takkan dubbanne sochii takkan goone baazbooruma jaddaddee mallaquma namarraa guuruu fi isiin waraqaa nikaa ka dubartii mallaqaan baasuudhaa ganumaa dalagaan isii biyya Itoophiyaa jedhamu shaabii Itoophiyaa ka biyya san keessa jiru kabachiisuudha. Silaa seerri ambaasii akkasi ummata achitti miidhamu kabachiisuudha. Dawlaa Itoophiyaa ta biyya san keessa teetu jechuudha. Maadiri akkaataan naagaluu didee moo addunyaan ala teenna takka tuni risaalaa guddoodha. Sheerii achitti godhaa yoo ka dhageettu taate dhageettu jarrinu. Lammaffaa bulguudhaan takkaan aga huduuda Yamanitti xaragamuun shuur iska shuur. Qabsoon qabsoo bulguuwwaniiti. Biyyattiillee maqaa nyaattee, hawaasallee maqaa nyaattee, saba Oromollee maqaa nyaattee qabsoon qabsoo bulguuwwanii waan ta'eef mootummaan biyyaa bulguuwwan wayita achi qabamanii galan akka dalagaa isaanii fokkataa kana biyya tana keessa seensisanii hawaasa waliin nyaachifne ummanni dhiiga namaa nyaatu kun bineessan kun boolee akka hin baane bakka dhabatti gootu sittu beeka. Mootummaan biyyaa bakka dhabatti gootu sittu beeka. Akka hawaasa nagaa kana keessa seenanii bulguudhaan dalagaa bulguu kan akka hin barsiifne. Wallaahi istagrabtu wallaahi. Ilmaan akkasitti booyobboo rabbii jedhaan na najjeessinaa jedha. Wallaahi na nyaatu. كيف يعني يقل والله العظيم وين سمونا ما جيكوكن والله العظيم وان كانت بلقود أنا كبولي باتي هذا أبا يسين أجر زريمتي هذا أبا يسين